jira bitaamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa. Seenaa tiyaatira afaan Oromoo keessatti akka hangafaatti tiyaatirri dukkana duubaa jedhu kan barreessaa Dhaabaa Wayyeessaan barreeffame Tasfaayee Mokonniniin qophaa'ee baroota hedduun dura waltajjii mana tiyaatiraa biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti argamutti daawwattootaaf dhiyaatee ture. Sanaan booda walitti fufiinsaan tiyaatirri afaan Oromoo waltajjiiwwan magaalaa Finfinnee keessatti argamanittis ta'ee kan godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessatti hojiidhumti tiyaatira afaan Oromoo mul'achaa akka hin jirre daawwattoonnis ta'ee artistoonni komiini kaasu. Hoogganaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo artist Mo'ataa Shanneen tiyaatira hojjetanii daawwattootaaf dhiyeessuuf waltajjiin tiyaatiraa murteessaa akka ta'e dubbata. Tiyaatirri waltajjiin tiyaatiraa jiru taanaan hin hojjettu. Yoo xiqqaate waan sadii si gaafata. Waltajjiin jiraachuu qaba, daawwataan jiraachuu qaba, kan ta'ee hojjetu jiraachuu qaba. Bakka qaamni sadeen kun hin jirreetti tiyaatiraan hojjedha itti jedhamuun hin ta'u. Kanaaf amma uummanni keenya fedhiin qaba. Fedhii sana bakka itti bahee ibsatu garuu hin qabu. Lafa hin qaba, lafa isaa sanatti garuu uummanni keenya fayyadamaa hin jiru. Ogeessi keenyas kana rakkate. Waltajjiin biyya kana keessa jiru waltajjii yoo xiqqaate gara professional waltajjii professional jedhamu kan qabnu nu ijaarame kan jedhamayyuu tokkicha. Biyya kana keessatti amma Finfinnee kana keessatti yoo xiqqaate 5 jira. 5 irrattu kan fayyadamu qaama biraati. Kanaaf isarratti fayyadamuu qabna. Amma waltajjii tiyaatiraa oduu qopheessin tiyaatira hin finneessin jechuu hin danda'an. Maaliif ati tiyaatira of harkaa qabdu sana waltajjii malee nu hin dhiyeessitu. Waltajjiin immoo gaafa argamu hawaasni dhufee daawwachuu qaba. Tiyaatirri akka fiilmiitii miti yeroo tokko VCD ilaalamee manatti kan cufamu miti. Waltajjii sanarratti deddeebi'ee mul'achuu qaba. Hawaasni deddeebi'ee ilaaluufii qaba. Hawaasni immoo deddeebi'ee ilaaluudhaaf Finfinnee keessa jiraachuu qaba. Sabbataa dhufee tiyaatira laalee asii sabbatatti kan galu galgala sa'aatii 3-4 booda eenyudha namni akkasii rakkisaadha. Kanaaf ummatumtuu Finfinnee keessa jiraachuu qaba silaawwachuudhaaf. Ati immoo gaafa ummata biran deemaa jettee asii kaatee deemtu waltajjiin hin jiru ummata sana bira. Kanaafuu mootummaan itti xiyyeeffatee waan akkasii sana ilaaluu qaba. Lammaffaa immoo ogeessa fakkeenyaaf yuunivarsiitii adda addaarraa ogeessawwan hedduutu leenji'ee xumuree taa'ee hojii eeggataa jira. Ogeessa sanitti fayyadamu. Ogeessa tiyaatiraan leenji'ee ba'ee tokko ati ogummaa biraarratti fuutee ogeessa turizimii, ogeessa kaameraamaa akkas gootee hojiitti bobbaasuun ogeessi lafa taa'ee jiru hojiidhuma isaan hin fakkaanne fa'aa hojjechaa jiru jechuudha. Ogeessa kana walitti qabanii akka ogummaa kana akka kalaqa kanatti jabaatu, akka aadaa hawaasa kanaa mul'isu, akka eenyummaa uummata kanaa addunyaa irratti agarsiisu, akka uummanni kun dorgomaa ta'e, teknooloojiin kun afaan kanaaf akka madaalu kan agarsiisu ogummaa kana tiyaatirri mul'achaa jiru jedhamee kan komatamee fi bu'uurri isaa waltajjii dhabuudha. Kan immoo itti xiyyeeffatu kan qabu mootummaadha. Indastiriin aartii Oromoo guddatee addunyaa irratti beekamtii akka argannuuf aartistoonnis daawwattoonni aartii Oromoos akkasumas immoo qaamoleen mootummaas tokko ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa wal qabatanii deemuun guddina aartii kanaatiif murteessaa akka ta'e artiist Mo'ataan dhaameera. Aartiin Oromooti akka odaatti akka wal qabatu inni kaaba jiru isa kibba jiru wajjiriin hundeedhaan wal argaa jedhee taman Oromoon. Hiddisaa wal argaa wal dhagaa isa kanaas yoo miite inni kibba jiru yookiin immoo inni lixa jiru wal qabatee
miidhamni saba keenyaa akka miidhama keenya ta'u, miidhama saba keenyaa guddina saba keenyas akka guddina keenya ta'u, isa san immoo agarsiisee sirriitti akka abaabayee addunyaa irratti mul'atuun barbaada. Kanaaf immoo qaamni nu utubu akka nu cinaa dhaabbatee sirriitti akka nu utubuun barbaada. Dhimma bal'inaan ilaallutti gaafa dabarru immoo aartiin guddina afaan Oromoo irratti gahee guddaa waan qabuuf qaamni dhimmi ilaallatu hunduu guddinaa fi dagaagina aartii Oromoo irratti hojjechuun barbaachisaa ta'u aartist Mahammad Jaalalaa himaniiru. Feenet Girmaatu dubbise. Gumaachi aartistoota hangafaa aartii Oromoo keessatti qaban jijjiiramoota gama aartiin mul'achaa jiruuf bu'uura jabaadha. Waggoottan duraanii keessatti afaan Oromoon aartii Oromoo hojjechuu mitiiti afaan Oromoon dubbachuun nama adabsiisaa akka ture seenaatu dhugaa ba'a. Aartii Oromoo walleedhaan utubuu keessatti waggoottan 40 oliif hojiiwwan aartii hojjetamanii uummataaf dhiyaatan duuba ashaaraa isaa ka'aa kan jiru aartist Mahammad Jaalalaa guddina aartii Oromoo keessatti bu'aa ba'iin dabarsan baay'ee rakkisaa akka ta'e kaasuun afaan Oromoon dubbachuun akka nama adabsiisuu fi aartii Oromoo ittiin hojjechuun immoo baay'ee rakkisaa akka ture akkasitti yaadata. Bara 78 qubee warra saabaa kana gara afaan Oromootti hiikuudhaaf waggaa 9 ni dhamean. Akkuma waliigalaattuu kutaa 6 afaan Oromoo kan barachuudhaa fi barsiisuufis kan hayyamame jechuudha. Akkuma biyya tanaattu. Achi keessa teenyee karaa tokkoon qubee kana barachaa, karaa tokkoon qubee kanaanu barreessaa, karaa tokkoon itti hidhamaa turre. Ogummaa aartiitiin dhaloota haaraa of jalatti waa'ee aartii barsiisaa deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e Mahammad Jaalalaan akkasitti dubbata. Akkamitti walaloon akka barraa'u, akkamitti yadaloon akkatti kaa'amu, cabni yadala sanaa akkamitti bahamu, akkatti bu'amu, sinkoppiin yadaloota sana keessa jiru maal akka fakkaatu warra jalaa dhaalanii har'a ijoolleen warra akkasii sun barreessuu irra jiranis jiru jechuudha. Aartii Oromoo guddisuuf aartistoonni maallaqa qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane ergaawwan hojii aartii isaaniitiin uummata bira qaqqaban irratti xiyyeeffannoo gochuu akka qaban Mahammad Jaalalaan ni dubbata. Aartiin Oromoo kun nama lama harka jirti amma. Warra qalbii qabuu fi warra qarshii qabu harka jirti. Maaliif warri qarshii qabu akka fedhanitti jallatee dabee burmaan laanjanii ergaan darbeera dhaamsa qabamoo waan jabu sanarraa qaban qaban qarshii qaban waan ta'eef. Nuti gaafuma duraa guyyaa takka sooramnee xayyaaratti bifnee akkas goonee maal goonaa miti kan qabsoon isaan aartii kana keessatti hin galan. Maaliif sabni tokko gaafa uumamu aadaa qabaa, aadaa duudhaa inni qabu sana namaatu keessaa ba'a. Aartii jechuun fakkeessitee amma yookaan yuunivarsiitii seentee barattee yookaan ammaan tana vookaalii gootee bikka muuziqaa dhaqxee muuziqaa barattee waan gootu miti. Uumamaan kenna qabaachuu qabdaa jechaadha. Uumamaan warri kenna qaban kuni qarshitti jijjiiranna jenneeti gaafa jala baane. Qabsoo hadhaa'aadha aartiin kun. Inni harka itti dhawamee har'aan tana itti jiru kun 7 2 3 harka dha'u. Hojiin sun itti fufuu hin qabu. Garam jira aartiin wanni jiru sun sirrii miti. Achi deebinee kun warra duraa dhageeffachuu jirra bara. Maaliif achi deebinee dhageeffannaree? Gara sinnu fiidi qalbiin maaliif? Dhaamsaa fi dhaamsa gaatoo achi jira ka. Kanaaf achitti deebinee duuba deebinee dhagaa jirra jechuudha. Aartiin Oromoo guddatee addunyaa irratti dhageettii guddaa akka argatuuf hojiileen hojjetaman aadaa isa ganamaa osoo gadi lakkisiin ammayyeeffamanii yoo hojjetaman akkuma addunyaatti fudhatama argachuu keessatti qooda guddaa qabu jedha aartist Mahammad Jaalalaa. Shaggooyyeenis karma barameen, shawaanis ragannee karma barameen, geelloo jennee karma barameen maal ta'e afaan keenya mooderni osoo aadaa gadi lakkisin gochuuf yaalu jiraama. Najab siree si wajjin sirbaa bulaa martumaa bareetu oroogola nsumaa fi nala yoon si wajjin sirbeenaa tula shumburaan tala. Amma shaggooyyee kana teestii yookiin muuziqaan baratameen osoo hin ta'in teestii warra biyya biraa kan akka muuziqaa warra maaliifaa warra beejjaa si keessa amma waan wayii yaalaa jira. Shaggooyyee hip-hopidhaan shaggooyyeen hojjetameen beeku addunyaarra. Asii yoo laalte aadaa keenya osoo gadi hin dhiisin hawaasa keenyaaf achiin ammoo Oromii akka hubatan. Bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni, profeesoroonni waa'ee nageenya kan baratte ijoollee meeqatu jira. Waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu'u haa mari'annu. Tooftaa biraa haa uummannu. Tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa. Nun baafne kun bara kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galu afaan tokko dubbanna
obboleessatu achi jira, obboleettitu achi jira, obboleessatu miidhamaa jira, obboleettitu miidhamaa jira. Yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee ni bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu. Yoo waliigaluu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena. Waliigaltee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu. Yaboo waaqa laala, yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu. Tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa warri nagaa. Nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u. Nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu. Nageenyi waan guddaadha. Nageenyi jireenya dhala namaati. Nageenyi jireenya dhala namaati. Oromoo nagaa haa buufnu. Oromoo har'a nu abbaa biyyaati. Nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.